Ajajaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa kutaa humna waraanaa digdamaffaa fi 21ffaa kan turee fi dogongoraan garee finxaaleessa faannootti makamee hojii shororkeessummaa raawwachuun garee faannoo leenjisaa kan ture Koloneel Faantahuun Mohabbaa meeshaa waraanaa isaa guutuu waardiyootaa fi hidhattoota waliin karaa nagaatiin qabsaa'uuf raayyaa ittisa biyyaatti harka kennachuun dhagahame. Yeroo ammaa kana Koloneel Faantahuun Mohabbaa helikoophteraan Finfinnee galuun isaas mirkanaa'ee jira. Manni maree eejensii galmeessa siviilii magaalaa Shaashamannee gama raawwii hojii eejensii galmeessa siviilii kurmaana lammaffaa qorate. Mootummaan rakkoolee hawaas diinagdee uummataa hiikuuf qorannoo fi qo'annoo adda addaa gaggeessuun badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf hojiin gama seektara eejensii galmeessa siviiliin hojjetamu galtee guddaa taasisuun xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti manni marii eejensichaa galmeessa siviilii magaalaa Shaashamannee gama raawwii hojii eejensii galmeessa siviilii kurmaana lammaffaa miseensota mana marichaa hirmaachisuun qorateera. Gabaasa raawwii hojii kurmaana lammaffaa kan dhiyeessanitti gaafatamaa waajjirichaa obbo Mi'eessoo Waayyuu yoo ta'an eejensiin galmeessa siviilii taateewwan akka dhalootaa, gaa'ila, du'aatii, hiikkaa fi guddifachaa galmeessaa jiraachuu ibsuuni. Hojichi qindoomina qooda fudhattootaa kan barbaachisuu fi raawwiin hojii seektarichaa sadarkaa abdachiisaa irra jiraachuu himaniiru. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Awwal Hasan ergaa dabarsaniin hojiin eejensii galmeessa siviilii ragaa hirmaannaa qooda fudhattootaatiin harcaatii tokko malee hojjetamuu akka qabuu fi ragaaleen galmaan rakkoolee misooma nageenyaa fi hawaasummaa jiran hiikuun fayyadamummaa uummataa milkeessuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu ibsaniiru. Miseensonni mana maree eejensii galmeessa siviilii gamicha irratti hirmaatan raawwiin hojii galmeessa siviilii taateewwan galmaa'an fooyyee ta'uu ibsuuni. Kana caalaa hojjechuuf sirni deeggarsaa fi hordoffii cimaa taasifamuu akka qabuu fi isaanis gahee isaanii baachuun milkaa'ina seektarichaa kan tumsan ta'uu dubbatanii.